Akka mul'atan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnuun isinitti himaa an Badrii Yusufi. Lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Ganjii keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti lolli cimaan geggeeffame. Namoonni nagayaa jaha ammoo aanaa Ganjii keessatti humnoota mootummaatiin ajjeefamanii ji'ame. Godina Wallagga lixa aanaa Ganjii keessatti lolli cimaan sa'aatii dheeraaf waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti adeemsifamu jiraattonni BBS itti himanii jiru. Ajajaan waraana mootummaa namni Daanii Jaamus haleellaa waraana bilisummaa Oromootiin madaa'e yeroo ammaa gara hospitaala Gimbitti geeffamuu isaati kan gabaafame. Godina Wallagga lixa aanaa Ganjii ganda Busaanoo kan jedhamtudha jettini. Walumaa gala guyyaa kaleessaa halkan keessaa sa'aatii 9 kaasee waraana bilisummaa Oromootii fi waraana sirna nafxanyaa sirna abdiin gaggeeffamu irratti warri guddaa guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa oolee halkan keessaa sa'aatii 9 kaasee amma gara sa'aatii 4tti rukuttaa guddaa gaggeeffamaa ture. Ada utii rukuttaa kana keessatti injifannoon gurguddaan kan galmaa'anii jiranidha. Injifannoon kunis walumaa gala ajajaa waraanaa sirna nafxanyaa yookaan abdiin gaggeeffamu jedhallee kansa Daanii kan jedhamullee rukutamee yeroo hospitaala magaalaa Gimbiitti fe'amee kan inni jiru. Naannoo sanatti naannoo waraana gaggeeffame kana keessatti uummanni illee rakkoo guddaa keessa bu'eeti kan inni jiru. Situ nyaachisee situ qallabe jechuudhaani uummata mana gaallee yoo xinnaate nama ja'adha kan rukutamanii nama ja'a keessaa tokko abbaa fi ilma manaa gabbaasanii battalumatti balbala irra jilbeenfachiisanii kan rukutaman yommuu ta'u uummanni naannoo sanaa sodaa guddaadhaan shororkeeffameeti kan jiru. Isaan kaan immoo situ naannoo kanatti qallabe jechuudhaan saawwi isaaniillee jalaa oofamaati kan jirtu isaan qallamaa jirti qabeenyi isaanii manca'aa jira. Walumaa gala rakkoo guddaadha. Rakkoon nageenyaa naannoo kanatti mudatee jiru. Akka jiraatan dubbisnee tokko jirutti lola kaleessaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfatuun bakka lolli itti geggeeffame magaalaa irraa fageenya kiiloomeetira 40 irratti argamtu to'annoo jalaa oolchuu hima. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalota dabalataa qabachuuf haleellaa geggeessaa jiru cimsee itti fufuudha kan gabaafamee jiru. Garuu uummanni nagaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan sababa je'uun ajjeefamuu dubbata. Guyyaa kaleessatis namoonni 6 ajjeefamuu fi kanneen ajjeefaman keessattis abbaa fi ilmi tokko akka argaman dubbata. Jiraatan Wallagga lixa aanaa Ganjii kun waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa magaalota yeroo ammaa qabatee jirus jiraatan aanaa Ganjii kun akkanatti ibsa. Bakka amma lolli irratti adeemsifame kana eenyutu to'atee jira yeroo ammaa magaala moo baadiyyaa bakki kun ammoo? Bakki kun baadiyyaadha. Baadiyyaa keessaa gara baadiyyaatti aanaa Ganjiirraa kiiloomeetira yoo xinnaate kiiloomeetira 40 kan fagaattudha. Magaalaa irraa badaa fagoo miti haa ta'uti. Eegaa sana walumaa gala kan to'atee jiru waraana bilisummaa Oromooti. Humni mootummaa achi ture erga lolli ta'ee booda garamitti deemette? Waraana mootummaa erga lolli gaggeeffame booddee erga injifannoo boonsaa gaggeeffame booddee amma galma keessaa sa'aatii 4tti warguttaan gaggeeffame booddee walumaa gala kan keessaa rukutamee madaa'uudhaan kan immoo walumaa gala ambulaansii hamfatanii deemuudhaan gara booddeetti dhiyeessaniiti kan isaan jiranii gara magaalaa Kolbaa kan jedhamtutti akkasumas immoo gara magaalaa Geecoo kan jedhamtutti dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessaa magaalota to'ate isin akka jiraattotatti beektu quba qabdu? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo egaa lixa Oromiyaa keessaa gara Wallagga lixaa keessaa aanaa Qondaalaa, aanaa Beekii akkasumas immoo magaalaa Mandii, aanaa Mandii jalaallee magaalota xixiqqaa tokko to'ateeti kan inni jiru. Kanumaan kan wal qabatu gara Wallagga Baajalaallee odeeffannoon ani qabu gara magaalaa gara Waamaa Agalootiin akkasumas gara Nunnuu Qumbaatiin kana duwwaa osoo hin ta'in gara Saafiggaatiin naannoo magaalaa Naqamtee irraa aanolee jiran jala iddoo baadiyyaa tokkollee to'atee kan isaan akka inni jiru odeeffannoo quba kan hin qabudha. Godina Harargee Bahaa magaalaa Harar aanaa Shankor keessatti dargaggoo Oromoo tokko humnoota mootummaatiin ajjeefamuun gabaafamee jira. Dargaggoo Muhammad Najjaash Yaamoo halkan eda raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu jiraatan magaalaa Harar tokko BBS itti himee jira. Humnoonni mootummaa sakattaa bal'aa magaalaa Harar keessatti adeemsifamaa turuu kan himu jiraatan kun dargaggoo Muhammad Najjaash ammoo sababa tokko malee ati ABO shanee deeggarta jedhanii rasaasa itti roobsuun maatii duratti ajjeesuu hima. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO shanee isaan jedhan ammoo naannoo teenya hin jirtu jedha jiraatan dubbifne kun. Godina Harargee Bahaa naannoo Hararee keessatti halkan edaa sababa tokko maletti manneen nama hundarra sakattaa biranii ana malees
ana shanqoof keessatti jechuudha idaan halkanidha. Seenanii qeerroo maqaan isaa Maamman Najjaash jedhamu sababa Oromummaa isaa qofaaf shanii deeggartaa mootummaa mormitaa jedhanii itti dhuhaasanii jechuudha maatii isaa fuulduratti ajjeesanii. Dargaggoon kun erga ajjeefamee reeffi isaa hospitaala kan geeffame yeroo ta'u akka lakkoofsa biyyattitti gara maatiitti deebifamee ture. San booda sirni awwaalcha isaa raawwatu hima. Jiraatan odeeffanne kun erga ajjeechaan kun raawwatamee boodas jimaataa har'aa magaalaa Harariif naannawa sanitti namoota nagaa reebuu fi hidhaa akka jiran gabaafamee jira. Bifuma wal fakkaatuun achuma Harargee bahaa magaalaa Malkaa Jabduu keessatti dargaggoo Diinee Ruboo jedhamu kaleessa rasaasaan rukutamuu hiriyaan isaa tokko BBS'tti himee jira. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa maqaa ABO shanee jedhuun Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti ummata nagaa irratti haleellaa jabeessanii jiru. Akka hiriyaan Diinee kun jirutti osoo tattaa'aa jirru waraanni nutti dhufee nu ari'atan anjalaan ba'e. Diinee rasaasan miila isaa dhayan. Sababni isaatis ABO shanee waliin hidhata qabda kan jedhuuni jira. Nuti shanee wanni jedhamu naannoo teenya keessa hin jirtus jaa. Dargaggoo rasaasan rukutame kana namni mana yaalaa geesses hin jiru jaa. Jiraatan magaalaa Malkaa Jabduu kun sirrirraa fuudhanii gara mana hidhatti akka geessudillee dubbata nama rasaasan rukutame. Magaalaa Malkaa Jabduu keessatti amma duras dargaggoonni hedduun humnoota mootummaatiin ajjeefamuufis kaanis hidhamanii gariin ammoo biyyaa baqatanii jiru. Dargaggoo Diineen erga rasaasan rukutamee madaa waliin hidhamee haadha isaa malee namni biraa dhaqee akka laaluu hin dandeenyellee dhorguu dubbata. Jiraatan magaalaa Malkaa Jabduu kun dargaggoo Diineen amma dura sababumaa kanaan dararamaa turuudha kan odeeffanne. Humni qilleensaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee haleeluu isaa dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa himanii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa haleellaan diroonii gandeen magaalaa Maqalee garii irratti raawwatamu fuula Tiwiitara isaan irratti barreessanii jiru. Haleellaan diroonii ammaa kun erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad adda waraanatti duuluun raayyaa ittisa biyyaan hooggana jedhanii waajjira bayanii isa duraatis jedhamee jira. Gareen TPLF adda waraanatti humnoota naannoo Amaaraa 1552 ajjeesuu fi kanneen biraa 1143 madeessuu himate. Ibsi injifannoo dirree lolaa jedhu ba'e akka ibsutti humnoonni naannoo Amaaraa magaalota harka humnoota TPLF jiran deebisanii qabachuuf duula bal'aa bananis barbadaanii jiru. Haaluma kanaan kibba Gondariif Goojjam irraa humnoonni naannoo Amaaraa walitti qabamanii bobbaafaman 1552 ajjeesuu fi kanneen biraa hedduu barbadeessuu addi bilisa baasa uummata Tigraay himee jira. Humnoonni naannoo Amaaraa haleelaman kanneen magaalota akka Waaq Humaraa Soqataa fi Laallebalaa deebisanii to'achuuf lola banan kan jedhu ibsi injifannoo waraanaa TPLF baase kun haleellaa waraanni Tigraay fi agawoo gootummaa fi ogummaan fudhataniin bittannaawanii jira. Kallattii qoosbaatiin sosso'aa kan jiru waraanni Tigraay humnoota naannoo Amaaraa baay'ina qaban humna addaa Minilik jedhamuu fi milishaa 20,000 ga'u kibba Gondarii fi Goojjam irraa sassaabamanii dhufan kutaa waraanaa guutuu barbadeessuu himatee jira. Lola kanaan miseensota humnoota naannoo Amaaraa 62 fi meeshaalee waraanaa xixiqqaa 500 booji'uun kuusaa midhaan nyaataa tokkos guutummatti dhuunfadhee ji'a addi bilisa baasa uummata Tigraay. Warri haleellarraa hafe ammoo miila hoona baase jechuun baqatanii jiru jaa. Yeroo ammaa kanas waraanni Tigraay fi aga'oo magaalaa Qusbaa to'atanii fuulduratti imalaa jiru jaa. Dabaluunis waraanni Tigraay naannawa magaalaa Asoo sassooyaa kan jiran yeroo ta'u mooraalee leenjii bongaa fi quubjaaman qabatanii fuula duratti gulufaa jiru jaa ibsi TV Tigraay irratti dhihaate kun. Ministeerri muummee Abiy Ahmad erga adda waraanatti duulanii yeroo duraaf mul'atanii jiru. ከጀርባ የምታዩት ጠላት እስከ ትናንትና ድረስ የያዘው ተራራ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ አስለቅቀናል። የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል። ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው። አሁን ካዛክስታን ይዘናል። Muummichi ministeera Abiy Ahmad ibsa kennan keessatti Kazaakistaan to'achuu dubbatanii jiru. Bakka diinni jiru gadhiisisnee jirra kan jedhan Abiy Ahmad hamileen hoomaa waraanaa nama boonsaa jedhanii haalli adda waraanatis nama gammachiisaa jedhan. Uummanni keenyas gargaarsan nu cinaa jira kan jedhan Abiy Ahmad bilisummaa uummata keenyaa kabachiisuuf waan kafalamuu qabu kafaluuf qophiidhaa jedhan. Dubbii isaanii keessatti ammas cifraa fi burqaa ni to'annaa jedhan. Yeroo muummichi ministeera Abiy Ahmad kana jedhanitti gareen TPLF ammoo injifannoo olaanaa galmeessuu himatee jira. Injifannoo gara mootummaa fi TPLF himataa jiran kana maddeen walabaa mirkaneessan hin jiran.
Godina Horroo Guduruu aanaa Abidongor keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa uummata irratti haleellaa raawwatu maddeen gabaasanii jiru. Hidhattoonni Amaaraa bakka birarraa dhufan uummata Harargeerraa aanaa Abidongor keessa qubsiifaman irratti haleellaa raawwatuun manneen jireenyaa jalaa gubuu fi kaanis mancaasuu jiraattota irraa odeeffannee jirra. Hidhattoonni Amaaraa kanneen bakka birarraa dhufan Amaarota achi jiran waliin walitti dabalamuun uummata nagaa meeshaa maleeyyii irratti haleellaa raawwatu isaaniiti kan gabaafamee jiru. Keessattuu gandeen Hoomaa Gaalessaa fi Caroo Jaaman keessatti manneen jireenyaa uummataa ibiddaan barbadeessuu isaaniiti kan gabaafame. Kana malees qabeenya uummataa saamuu fi kan hafes gubanii akka deemantu gabaafamee jira. Namoota haleellaa kanaan miidhaman adda baasuun rakkisaadha kan jedhu namni odeeffanne tokko jiraattonni haleellaan kun irratti raawwatame uummata sababa hongeen Harargeerraa bara Junaayidii Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turan achi qubsiifaman ta'uu BBS itti himee jira. Okay, Badri, kalee guyyaa irraa immoo godina Wallaggaa Horroo Guduruu aanaa Abidongor gandoota qotee bulaa ummata Oromoo Harargee kan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duranii obbo Dilee Saddoo qubsiisee ture. Keessa ganda Hoomaa Galeessaa fi ganda Caroo jedhaman hidhattoonni Amaaraa seenuudhaan tufaasa irratti bananiin ummata nagaa fitaa jiraachuu fi kalee manneen fi qabeenya isaanii kan saamuun kan saamicha isaanii irraa hafe gubaa jiraachuu beekamee jira. Bifa wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa Walloo keessatti hidhattoonni naannoo Afar uummata irratti dhukaasa banuu isaaniitti gabaasni nu gahe kan ibsu. Humni addaa naannoo Afar duula meeshaalee waraanaa guddoon deeggarame aanaa baatee bakka burqaaf dhakaachoo jedhamanitti uummata nagaa irratti geggeessuu isaaniitti kan gabaafame. Haleellaan kunis erga irra jireessi waraana bilisummaa Oromoo fi humnoonni TDF gara magaalaa Dabra Birhaanitti imalan ta'uudha kan odeeffanne. Oolmaa dirree lolaa miidiyaaleen akkan gabaasne dhorge mootummaan Itoophiyaa oolmaa dirree lolaa miidiyaaleen akkan gabaasne dhorgaman qajeelchi labsii yeroo muddamaa miidiyaaleen sochiilee loltummaa oolmaa dirree waraanaa fi bu'aalee lolaa akkan gabaasne ugguree jira. Qaama labsii yeroo muddamaatiin aangoon laatameefin ala hoggantoonni fi siviiliin dirree waraanaa jiranis miidiyaaleef odeeffannoolee akka laanne ugguramanii jiru. Akka ibsi sadaasa 25 bara 2021 kamisa kaleessaa ba'ee kun jirutti murtiin kun kan barbaachiseef duula jiraachuu fi jiraachuu dhabuu amma geggeeffamaa jiru naamusaa fi ifeeggannoo olaanaan xumuruu fi kana malees qixa ergama aangawoota waraanaa fi siviilii dirree waraanatti argamaniin ala oolmaa dirree waraanaa sochiilee loltummaa fi bu'aalee argaman ilaalchisuun ibsa kennuun dhorgaadhaa jira. Ibsi kun humnoonni nageenyaa nama dhorgaa kana cabsee irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatuufis qajeelfamni laatameefii jira. Uffata dambii loltoota akkasuma kan poolisii fi milishaa uffatanii argamuunis dhorgaadhaa jira ibsi. Qajeelcha labsii yeroo muddamaa kun namni miseensaa qaama nageenyaa hin taane haala bakkaa fi yeroo kamittuu uffata dambii humnoota nageenyaa eeramanii uffatuun dhorgaadha. Nama miseensaa dhaabbilee kanneenii hin taane yookaan ammoo waraqaa eenyummaa haaromfame osoo hin qabaatin uffatee argame irratti humnoonni nageenyaa tarkaanfii akka fudhatus ajajni laatameefii jira. Yeroo mootummaa fi uummanni haala jiraachuuf jiraachuu dhabuu biyya irratti aggaamame qolachuuf qindoominaan tarkaanfii seeraa fudhataa jiran kanatti qaamolee haala seerri heera mootummaa hayyamuufiin alatti mootummaa ce'umsaa yookaan ammoo mootummaa bifa seeran alaa ta'e ni hundeessinaa jechuun sosso'an irrattis qaamoleen nageenyaa tarkaanfii akka fudhataniif ajajee jira. Paartiileen siyaasaa Oromoo ABO'f KFO'n filannoo biyyaalessaa keessaa dhiibamanii ba'an mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamu gaafataa turuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii IOM bara kana qofa godaantonni 1,600 galaana keessatti dhumatanii jee. Qondaaltonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara kana qofa godaantonni gara Awurooppaa seenuuf turan 1,600 galaana Meeditiraanii keessatti du'anii yookaan dhabamanii jee. Lakkoofsi godaantota galaana keessatti du'anii kun isa bara dabree ni caalas jedhamee jira. Torbaan dabree qofa godaantonni 85 galaana Xaaliyaaniif Liibiyaa jidduutti du'anii jiru. IOM erga bara 2014 as qofa godaantonni 10,000